Maalini waa wali naasoo jira. Singadi sutai. Ganna dai sifra. Tasgabbaay. Nantu kuin farame. Situkan jiru tai. To ganna dai siga. Namu kisah anak-anak kabaju waris tai yesan man. Koya da kisi koya koya te me ko Kabaju ka lu. koya ka ta daga malo Nama kabaju kam di tai. lu ko ta ina ta tuwe ka amma di sidis Siga ko malam makana malu. lo la fi kan do kan genye ya ti mala lisa Raga na dai siya. Jamaran si wajin asa ofin no be. Ishi sanu mo kabaji an singe. Ko ani kabaje sa wajin kayatin jira. Singe mati sanu kabaji. አይከብድም ወይ በልብ ያለን ሰው መርሳት Ganna dai siga. አይከብድም ወይ koya da kisi koya አይከብድም ወይ እስኪ አንቺን ወደ ጠየቀሽ ባንዴ ልብ ka amma di sidis ይቆርጣሉ kan genye ya ti mala አይከብድም ወይ በልብ ያለን ሰው መርሳት Ishi sanu mo kabaji. አይከብድም ወይ Singe mati sanu kabaji. አይከብድም ወይ bakati gize unduma yu akkanuma bakka mallike Ashama akkam jirtu hordoftoota koo daawwattoota fi jaalatamtoota yuutuubii koo qalloo fiilm production egaa har'a gara keessan dhufeetiin jira maaliif dhufte yoonaan jirtan immoo dhimma anaa fi firoodhaan wal qabatee ni dhufe kana dura hojii akkanaa hojjedhee akkan hin beekne isinis nutis hin beekna ani fiilmii gaggabaaboo dhaanin simbira gahaa ture jechuudha. Garuu immoo har'a dirqama natti ta'e tanan gara keessan dhufe jechuudha. Gara keessan kan na fide dhimma firooni dhimma icciitii keessaa baasee gara yuutuubiitti yookaan immoo gara uummatootaatti fideedha jechuudha. Gara daawwattootaatti kan fideedha. Kana jechuun dhimma anaa fi firoo wajjin wal qabatee gaa'ila godhachuu keenya. Gaa'illi kun immoo dadhabsiisaa ta'ee already gara dhiisutti murteessinee too onnoo jechuun keenya hin beekama. Dhageessanii jirtu yuutuubii isaati irratti illee kan kooti irratti illee haga ta'e wayii ifa isinii ta'e jedheetii yaada. Firooni already akka nama kamittiyyuu jaalladhee barbaadeetiin isa wajjin jiraachuu jalqabe. Har'a garuu sun hunduyyuu haala sanaan itti fufuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettanii firoon araada hedduudhaan araadota addunyaa kanarra jiru jedhamu hundumaanuu qabamee jira baay'isoo. Kana jireenyi isaa kana garuu jalqabumaa haga ta'e numan beeka. Gara isaatti gaafa gara jireenya isaatti makamu garuu maal jennee walii gallee araada kamiyyuu hin dhiisa. Hiriyoota isaa amala gaarii hin qabne gara araadatti isa harkisanis immoo hin dhiisadha walii gallee kanaan waadaa walii gallee jirra. Hiriyoonni kun hundi isaaniiyyuu hin beeku. Kanaafuu waan akkanaa kanatu ture. Kanaafuu har'a garuu firoonni sana gochuu hin dandeenye dhiisu. Kanaafuu akkas ta'ee jira dubbiin. Akkam ta'ee anaa fi firoon siruma dhimmi gaa'ila kanaa dhimmi jireenya kanaa walitti nun ilaallatu dhimma jedhurra yookaan immoo murtee jedhurra gaheetiin jira jechuudha. Ani gaheetiin mana sanaa bahee quufeetiin mana sanaa bahee maatii koo dhiisee kabaja maatii kan koo kabaja dubartummaa kan koo waan hundumaayyuu dhiiseetiin kan inni firoo wajjin jiraachaa ture. Garuu firoon akka sana miti akka naan jedhe sana akka jalqaba natti hime sanas miti si wajjin ta'ee jijjiiramuu danda'a naan jedhee jira. Jaalala naaf qabu natti himee jira. Yeroo dheeraadhaan boodan waan kana fudhadheetoo gara gaa'ila kanaatti seene anis taanaani akka qosaattiin ture. Garuu immoo har'a jijjiiramuu hin dandeenye nama ta'uu hin dandeenye araada kanarraayis adda bahuu hin dandeenye jireenya isaa jijjiiruudhaaf immoo wanni inni godhe hin jiru jechuudha. Gaa'ila kana barbaade wanti inni godhe tokko hin jiru. Kanaafuu nama kana wajjin jiraachuun daangadha ol na ga'e dhugaa nama asfaa isa ga'a mi'aan asirra ol na darbe jechuudha. Wanti biroo asirra ol na darbe jechuudha. Nageenyaan gara maatii kan koos maalis hin jenne. Kana duras rakkinoota jiran hundumaayyuu maangoone dhaabdhee maatii kan koottan galee garuu egaa maatii kan kootti galeen booda kabaja kan koos kan maatis hundumaa lafatti gatee irra deemeeti mana keenya dhadhee dhufe mana maatii kan koo dhadhee dhufe akka nama jaarsummaa ergee qalloo fuudhetti akka nama maatii ishee kabajee sirna gaa'ilaa keessa galeetitti waan hundumaa dhiisee mana dhufee mana dhadhaeetoo obboleessa kiyya wajjin si jeesu malee si qalu malee si falaxu malee waliin jechaa turan. Kana jechuun maalidha?
jalqaba maatii kan koo yoo kabaje ana yoo kabaje namni kun bakka sanatti argamuu qabu silaatii yeroo maatii kiyya argee iyyuu boqosaa cabsatee bira darbuu qabatu utuu danda'ame jechuudha. Garuu inni ija isaa shaboodhaan dhiqatee laphee isaa dhiibeeti mana maatii kiyyaa dhufe. Anaaf carraa gaarii ture akka carraa maatiin guutuu mana turre ana otoo akka carraa maatiin jiraatanii maaltu ta'a mucaa kana irrattis tarkaanfii akkamii fudhatu anas ilaalcha akkamiitiin na laalu obboleetti koo quxisuu ani sirraa maaliin baradhanaan jedhe ani sirraa maaliin baradhaan sababa firooti sirraa maaliin baradhaan naan jedhe maal la barsiista ani koo quxisuu keedha maal la barsiista naan jedhe kana jechuun immoo sababa firooti dubbiin kun kan natti dhufe sababa firooti maatii koo kan kabaja dhabanii anis kan kabaja dhabe ani takkaan kabaja dhabe isa wajjin jiraachuu jalqabee ta'u jireenya kootti dhufe garuu kan sababa isaatiin maatiin kan koo kabaja dhaban baay'ee na aarsa akka dubartiittis akka nama maatii qabuttis akka nama dubartummaa ofii irratti immoo kabaja guddaa qabu kanaafuu normaalee so maatiin kunii dhimma firooti irratti haasofnaa እና sababa isaati jechuudha har'a garuu eega firoon gara audiencetti fidee dubbii kana eega firoon simbiraayyuu fidee ani immoo jireenya koo keessa waan jiran hundumaayyuu isin dhoksu isin irraa fageessu hin barbaanne kanaafuu wantoonni dhimma anaa fi firoo ilaallatan har'aa booda ta'anii jireenyi keenya tokkoon tokkoonsaa walitti dhufeenya anaa fi firoo qabne kamiyyuu hanga guutumaan guutuu dhaabbatee ta'u silaatii anis gara hojii kan koo innis gara jireenya isaa deebuutti wanti anaaf firoodhaan wal qabatan hunduu isin ilaallata audience koo ani waan kana osoo danda'ame namni gaa'ela ofii baasee urufatti yookaan immoo miidiyaatti fiduun jiru sirrii miti akka sirriin taane nan beekan maalifi gaa'elli kabaja qaba icciitii keenya nutuyyuu dhorkatee dhoksatee taa'uu qaba ture kana duras immoo wantoota ta'aa turan sana kanuma jenneeti kan dhiisa jechuun gara audience kan hin dhufneef dubbiin kuni gaa'ela keenya rakkina keenya cinqi keenya audience nu wajjin cinqamuu hin qabu kan jedhu sani anis YouTube irraa baduun qaba innis YouTube irraa baduu qabu kana jechuun gaa'ela keenya sirreeffanna jennee baay'een carraaqaa ture baay'een aarsatti kafalaa ture jireenya kana jechuudha gaa'ela kanaan baay'een aarsatti kafale namoonni tokko immoo hin jirtu dhugaa namni jireenya ofii irratti diraamaa hojjetu hin jira namni gaa'ela ofii irratti diraamaa hojjetu hin jira humnaa ol namatti taanaan malee namni kamiyyuu icciitii isaa gaa'ela isaa mana isaa baasee audiencetti ni warroon akkasittan sun qosa akkasii dhaabaa sirrii miti ilaalcha akkasii sana keessaa ba'a akkasitti wal fixaa akkasitti wal nyaachatu diraamaa gaafa ta'e koo akka diraamummaa isaatitti ulaagaa diraamaa eegameeti diraamaa akka kana dura isin hojjedhee tokko gadhiisaa turetti kan gadhiifamu kan har'a isin lafaa kaatanii akkasittan kanaa miti gaa'elli cimaadha jireenyi ulfaataadha kanas ta'ee sana har'a isaan dhimma firooti wal qabateenatti haasawaa sababa dhufaniif ani haasawuu hin barbaanne kaasus hin barbaadu dhimma firoo qadaadee ol kaa'ee nagaheeti jira quufeetiin biraa bahee sababa ta'eef humna kootii ol ta'ee akkuma isinitti waan ta'eef jechuudha garuu immoo kabajan isaanii qabuuf dhimma kanarratti haasofnaa si dubbisuu barbaannaa waan jedhaniif so anarraa isaan waan baay'ee beekuu danda'u lamarra tokkorra lama wayyaa jedhana agasuma immoo akkuma haalonni namoonni baay'achaa deeman yaannis baay'atee yookaan nama araarsa yookaan addaa nama fageessa kanaafuu yaada isaanii akka dhageessaniif waan itti deemaa jirru waan nuti ta'aa jiru tokkoon tokkoonsaa akka bartaniif jenneeti kanaafuu obboleessi keenya hiriyyaan keenya lalisaan jira akkasuma innis nama baay'ee firarra naaf caalu nama baay'ee nama hubatu nama rakkina koo keessa baay'ee gadi bu'eetu mana kan koo guutumaan guutuu mana kiyyaa fi firoo guutumaan guutuu wanta ta'u tokkoon tokkoonsaa nama beekudha kanaafuu inni Abdii jedhama isaa wajjin waan haasofnu haga danda'ameen akka isinitti sin dheerannee gaggabaabsinee yaada isaanii dhaggeeffannee yaada isaanii koomentii gaarii akkanaaf kennitan abdiin qaba kanaafuu isin lamaanuu gaggabaabsaa ta'u audiencetti akka nu jalaan dheerannee fi yaada keessan itti fufaa wanti ani dursee isinitti himuu barbaadu
Anaa fi firoo araarsuudhaaf tokko gochuudhaaf gaa'ela keenya bakka duraatti deebisuudhaaf jettanii waa'ee gaarummaa firoo wanta ana nagaheetoo humna kootii ol ta'e sana akka haaratti gaarummaa firoo natti himuudhaaf akka yaadu. Hin barbaachisu. Nan beeka. Naman beeku naman hammadhee wajji ciisee naman jireenya koo wajji jiraadhee nama wajji nyaadhee wajji dhugee nama mana tokko keessaa bakka isin hin jirretti waliin jiraadheen. Kanaafuu waan akkasii sana dhaabaati. Agarsiisni danda'ameen garuu yaada keessan onnoo jechuun barbaadu itti fufaa. Ay qallo anis kana akkasitti baay'ee keessa gadi bu'ee isaan hubanneedha. An kaleessas wanta jiru waan hin beekuu fi waa'ee firootis nan beekaa waa'ee keetis nan beekaa. Kaleessas waan baay'ee gochaa turre tan dha. Har'a lalisummaan gootu fi mee asitti arginu jireenyaan nawamnan iddoo kana. Mee yaada lalisaan qabu anis wajjin dhagee tanan maal akka inni barbaadu wajjin dhagee tanan maaf akka nawaames baree tanan wanta sin jennu jira leessi yoo mootiin lakki wanti akkuma tamma jettu kana kan wanti dubbanne yoo jiraatu mootii kan laallu ta'u wajjumaan. Kanaaf lalisaa maal seete amma dhugaa dubbachuu fi isintu baay'ee walitti dhiyaatan. Garuu yoon maatiin tokko hojii qabnu natti hin tolu. Natti dhagaa. Maatiin tokko jeeqamee gaafa jiraatu hin beekama. Atis nagaan ta'a. Maaliif sammuun namaa akka itti yaadu qaba. Dhuguma dubbachuuf ishee dhiphina ishee kana gaafan dhaga'u. Halaalas taanu natti dhaga'ama. Isinumaayyuu immoo maaliif itti dhiyaatan? Abdii ifaan itti dhiyaatan. Maa rakkoo ijoollee tanaa rakkoo firoo fi qal'oofan maa firoo dadhabde ijoolleen tokko maa warra ulaa maaliif dhiisanii jechaan ture. Kanumaaf yaada kana dubbisee. Amma ashiirraa immoo dhagaan ture. Dhugaa dubbachuu dhufuusiin miira ishii akka hin taane itti keessatti gaafa dubbattu san caalaa immoo natti dhagaa. Namni akkana ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif namni tokko yoo beekame waan namatti dhaga'amu. Kanaaf akka danda'amaa ta'een ishiinis amma bifa akeekkachiisaa gootee dhimma firoodhaa yoo natti haasoftan ta'e jechuun ishee dhuguma dubbachuuf waanuma irra dabre wayiiti. Jireenyuma beektaa gaafa namarra dabre filannoo biraa nama fudhachiisa hin beekna. Garuu immoo waan keessatti ilaalantu jira. Dubbii xiqqeetu nama furanii fiimiya. Lalisaa amma maal seeti? Kana dhugaa gaafa dubbannaan qalloo firooma qabnu firooma bichaa fi bichaa osoo hin taane firoodhaan dabarree hiriyaadha. Wanta ati beeku kana an gaafuma jalqabayyuu mucaan kuni qalloo jedhee fiiguu jalqabu mucaan kun haga dhumaatitti mucootan faana dhaabatee gaa'ela kana dhuguma wajjin ijaarratee sirnaan waliin jiraataa kan jiru shakkaan ture. Maaliif mucaan kun mucootan jireenya ishee keessa seenee balleessa boru balleessina anallee tokko gara isheetiin firoomummaan qaba gara isaatiin hiriyyummaan anaaf ishii isa jidduu jiru kun illee badina anaaf ishii jidduu firummaan jiru kun illee badinaa lafa jechuudha. Firoon akkuma ati beektu nama suusaa suusee. Sigalee? Maal amalli namaa silaa hin beekne. Kanaafuyyuu namni kana dhiisee jireenya isaa qajeelchee dhaabbatee osoo jiraachuu danda'e anamma isarra namni natti dhiyaatu jiru hiriyaa fi ishiirras immoo namni natti dhiyaatu jiru hiriyaa fi. Sigalee? Gama lamaan tuyyuu harka deemte. Isaan mallee walitti qabuudha baay'ee yaala. Dhiisilleedha jedhee isuma dhiiraa miti. Dhiisi situ kaleessa micootana jireenya ishii kana balleessiste akkana godhe maatii ishii san dhiistee waan hunda dhiistee si jaalattee si tafte ati immoo har'a jireenya ishii kana balleessi jedhe dhoggamte. Garuu na dhaga'uu hin dandeenye. Galee? Laalka amma maal seete? Dhugaadha amma namni utubaa naga dhiiban qaba. Gadhiisan qabaa jedhanii ture. Akkuma fedhe illee foon namaa kana amma akka atu natti himte ijoollee tanaaf jidduu lamaanittuu ijoollee tanaaf ati aante keessattuu ishiidhaaf aante garuu immoo wanni nu beekuu qabnu dhuguma dubbachuuf mana ishii gaafa diigamus manni isaatis gaafa diigamu nuti maatii tokko akka waan diigneef haa ta'uuti maali qaba jidduu tana keessatti ijoolleen tuqus jireenyuma gaarii waliin jiraatu jireenyuma nagaa osoo waliin jiraatu jennee waan nu yaadu qabnu jira jechuudha. Maaliif akkuma nama siin jedhu dubbiin dhiqqeetu dubbiin du'a jechatu inuma furamu. Dubbiin irsaafneetii dhugaa dubbachuuf jidduullee seenan garuu maaltu jidduu nu teessi aantummaa qabnuuf nutti dhaga'ameetu jechuudha. Dubbiin irsaafneetii yeroo baay'ee hin gaafataniyyuu nuti amma har'a kan jidduu buunee gaafannee fi dhuguma waanuma itti dhiyaannee jirruuf malee dubbiin irsaafneetii achumatti qabanii achumatti araarsan. Malee jidduuyyuu seenan
haa ta'uuti garuu dubbiin waan ulfaatte fakkaata. Obboleettii teenya qalloodhaanis kan jennu yoo jiraate dhugaa dubbachuuf akka obboleessa tokkotti har'a nuti qaqallannee gaafa wal bira teenyu kana garuu wanni ani kara akka atis akka fira tokkotti waan ishii kadhatan illee jechuudha. Tasgabba'anii yoo mana ofii ilaalan araada keessan namni ta'e firoon gaaf tokko sirraa'ee nama gaarii ta'uu danda'a. Dhuguma dubbachuuf yoo gorsine. Mee amma lalisaa maal haa goonu? Ani kan maal goonu jedhee ilaala akkuma isinitti meedha jira. Natti dhaga'ameena. Alaala amma odeeffadhee maalumaaf abdiiffaanii callisanii ta'anii dubbii ijoollee tanaa. Ijoollee tana hiriyoota yeroo baay'ee anamma yeroo baay'ee egaa akka keessanitti walitti illee dhiyaachuu baadhu dhugaa dubbachuu waliin deemaa ijoollee tana. Keessattuu waggoota dheeraa fi bakka garaa garaatti wal beekna ijoollee tana. Sanumaan natti dhaga'ame ijoolleen tun adda ba'uu hin qabdu jedhee natti dhaga'amee jechuudha. Sa'aatii hojii qabu hojii keessatti. Maaliif garaa na nyaata waan ta'eef walitti deebi'uu qabdi ijoolleen tun. Wal lolanii hagamii sadarkaa miidiyaatitti wal baasuun akka dhagaa ture. Dubbachuu ka'anii salphina jedhe bakka maaliif namni keenya maallaqni jaalalluun salphina daree haga tokko waliin dhiisanii hagas waliin deemuu qabu. Maal ollaan jira, firri jira, hiriyyaan jira bara. Siraadhaa achiitii keenya amma akkasitti baasee miidiyaarra olii gadi gingilche kanatu amma nama ta'ee jijjiiramee mana isaa jaallatee gaa'ila isaa jaallatee araada isaa dhiisee dhuguma na wajjin jiraachuu danda'a jettanii yaaddusi. Kan haga har'aa dadhabame namni haga har'aa dadhabamee namni haga har'aa kadhatamee namni haga har'aa gorsamee firaan ollaadhaan namoota nutti dhiyaataniin hiriyyootaan gorfamee humna keenya ol ta'ee anaa kadhadhee miila isaatirratti jilbiifadhee anaa isa kadhatee naa jijjiiramii abbaa manaa naa ta'e gaa'ila keenyan diignu wajjin haa jiraannu jijjiiramii nagaan jiraannaa wal jaalannee wal kabajnee jiraannaa jireenya keenya itti fufsiisnu nuti dargaggoota har'arratti omtuu nu harkan jiru qabeenya yoo ta'e nu harkan jiru. Haga dargaggummaa keenyaa jiraanna garuu yoo hojjenne yoo cimne yoo wajjin jiraachuu dandeenye yoo wajjin yaaduu dandeenye jireenya keenya itti fufsiisuu dandeenye jedhee akka ani koo haadha isaatii oole jechuun akkaataan ani isa itti kadhachaa ture bakka isin hin jirretti akkaataan ani isa itti kadhachaa ture akkaataan ani isa itti gorsaa ture waan kana keessaa isa baasuudhaaf akkasitti jireenya keenya isaa miidiyaarraan baanu waliin jennee lammata hojii miidiyaan hojjetin anis hin hojjedhu jennee abbaa manaa kun sirreeffadha nama naa ta'a boru abbaa manaa naa ta'a abbaa ijoollee koo boruu naaf ta'a jedhee yaadetiin waan hundumaa afarsi inni na wajjin qabu kanaayyuu waan akka hiriyaatti firaatitti waan dhuftanii na kabajanii asitti argamtaniif galatooma garuu immoo dhimma kana keessaa bahaa dhiisaa hin barbaachisu ana nagaye anis wajjin jireenya iyyuu hin barbaadu baay'ee ilaal. Amma booda firoonii sirraa'ee jireenya keenya itti fufa jedhee jireenya amma booda na hafuutuyyuu dhaabbatee dhaabbatanii hafuu naalaa ta'a malee firooduma wajjin ani jiraachuu hin barbaadu. Waan beekan tokko Maalli qalloo? Nuti uffatte yoo ta'e nutti himi malee dhugaa dubbachuuf hin gorfama mijaan kun. Wanni gorfamee hin deebine hin jiru. Firoo jettee waan inni raawwate kana gara duubaa deebi'ee yaadiin bakka dhiisine. Isina kan gorsine nama kana haga kan gorsine kadhanne nama kana jirta nagaa akka fayyaadha. Abdi. Nagaadha. Kanaaf na waamtanii. Kanaaf na waamtanii. Ani si namanee si wajjin haasa'u. Ani sa mukee waamamee dhufee miti qoy. Nagaan kan waaqatti. Nagaan kan Har'a waaqatti. jaalalli keessa qabeenya dhungachuu. Kanaafuu laale. Kanas ta'ee sana ammaa na nagaha. Ani sin kabajee sin jaalladheetiin na gorsuudhaaf yaanta seetan bakka kana jira. Dan tukin firame. Situkan jiru taai. Kau kan ada sih kan? Nama bisa anak-anak kabaju di stay san man. Koy ada kisi koy ate tu mek Kabaja ka lu. Koy ka tar mal koy. Nama kabaju kam di taai. Nu koy taai nar tu mek amma dis Baga bakka. ko malam makana malu. Lo la fim kan do kan kenye ati mal lisa. Berapa kan ada sih? Jamaran si wajin asal fin nabe. Ishi san mo kabaji an sinde. Aku ani kabaje sa wajin tayo tin jira. Sinde mati san kabaji. Lali sa jamar lal stimu.
kayyaa mesidha ani immoo si amaneetiin iddoo kana jiraami kayyaa mesidha ana wajjin odoo haasoftiin xumuratiin isa nuti yaamuun keeyyuu rakkina biraa anumatu waamee maalinni waa waliin haasofnu jira Singadiisu ta'i. gannadhiisi fira Yeroo maalati wayin teessu bakkaati gidee hundumayyuu akkanuma bakka mallikee maalati meefachuu waanuma ta'e baay'een gaddatu Abdii si galeera ni garuu wantichi akka isheen godhattu. maali ijoollee dubbiin akkamoo godhu namni yaada atis immoo gizee hunda akkana ta'uu miti gizee hundaa ani fati wajjin naasoo looliin dubbanna maalati yoo taragaggofte yoo cinjette maal rakkoo qabu waan namni sin jedhe yoo namarraa fudhatte yoo dhaggeesse maal rakkoo qabu hiriyummaan yoo midhaaf Isa abdii boodee walitti aanaamat deebinee haasoo wayya. Isa si. Ay anaan namattee isheen anaan nagattee sokkatanii isheen. miti Ana abbaa manaa ishee miti woy. Lalisaa abbaa manaa ishee miti. nan beeka akka taate Ishee fidee ko jireenya meeqan dhiiseera amma ko. dhiisi ka maaliin hundi keessanuu laawoo tasgabbooftan malee Isi tasgabbii akka dhufa manaa godhaa ishee abdii. ani mamaati jettu kanas hin beeku